Yoo arrabsite yoo ganda nama arrabsite maafuzaatu namatti erge jechuudha. Namni akkas jedha kaasii bira galti jedha namni fakkeenya ani mayramaa bira yoo ta'e mayramaan seera narraa qabdi. Seera mana ofii sannaa guutuu. Duuba Mariyamaan tun akkasii miti duuba Mariyamaan tun dalagaa qabdi. Miskiinni gadin taa'u gaa walii gaffi fiiggataa bitti hiraamanaa nama eeggataa masruufaa nama eeggataa jireenya kee jijjiirachuu walii gaffi idda malee nama teessee iddi si eegaa wanti teessee. Walumaa galanne itti cufii bayyate. Maafoo wayyaa anaa mana jiru odoon ana masilaa gaafa himaanii wajjin geemii taphatisanu odoo mana jiraatu dhugaa isinitti oona dhagaa jiraate taate waan barbaadde akka barbaadde taate haa taphatu. TikTok irratti mirga akka nama lamaatti haa taphattu mucha Kalelle arralle borulle nuti gandummaan takka ani kuno wallahi harargee waggaa tokkoo fi baatii shan waliin jiraadhe jira. Mana tokko keessa wal kabanyee wal jaalannee haga har'aanatti dhufanii walitti dhufna. Kun nu jaalalaan turre amma dhufe malee gandummaan wal qooduun Oromoon takkittiidha. Kanaaf gandarraa taa'i jedhin isiidhaan. Afaan kee qabadhu yoo hojii hojjetatte hojii kee hojjetadhu yoo taphachuu barbaadde laayif irra taa'i taphadhu. Waa'ee gandummaa maaltu si galche? Nu Dubaay tana keessatti nam tokko gandummaan jiraatee hin beeku. Arsii walitti du'aa dhufaa sargii walitti dhufaa waan hin beekneef azala fiigee maaliiti yaa abasaa ta'eef kasiin jedhu kun dhugaa waan si jaalatti sitti hin fakkaatin. Gandummaan oofin ganaa ta'eefuu miila lamaan gadi hin dhaabanne. Miila lamaan dura gadi dhaabadhuuti eegasi waa'ee gandummaa barate. Kanaaf adabadhu adabaan jiraannanu wal jaalanne maafuuza ani hiriyaa waggaa meeqatu waggaa afur hin geennu anaaf ati maafuuza. Wal faarsine wal dhunganne walitti waa mistira qabaanne walitti manne wal bira tarra guyyaa takka ganda isin harargeedha isin arsiidha waliin jenneen beeku ndee hoo isin feemasii taatan miidiyaa kana guyyaa takkatti waliin dhufne sanii baay'ee dhageeffadhu feemasummaan kee simaaf ta'a malee gandaaf hin ta'u sii galee yoo ati feemasii taate hojii feemasummaa eega beekamtii ittiin argatte hojii ittiin hojjedhu malee waa'ee gandaaf ganda walitti fiddee ganda walitti nayxee waan sii godhani harargalleen haga si jaalatu sitti agarsiisa. Kana kee immoo keessa isin amma dubbiin laaqina dhiisaatiin mucatti waa'ee tabarsiise nama Dr. Mariam Challisat Dr. Mariam waan sii godhu harargeen sii godhe bakka gaarii si dhaabe adabadhu taa'e khalaas kanarra hinga namaaf nama walitti hin dibu miskiinni tun nama tokkoon guyyaa tokko wal lolteen beeku isin akka godhellee namni akka isin hin jennu in godhummoo hin dandeettu isin nama deengaddaani bikko biirootti ta'e hin beeku bikkuma takkatti laayivii seenan bikkaan fiizaa baasu dhufee hin beeku ate mucatti siitutu arrabsi jee mucatti siitu nutti ergaa jira minaan jannam sadii na jala barreessi qabeetiin bilookin jala taraggeyan ummata wallahi nama sadii jala bilookeyan ajandaa kana nurraa dhiisa bakka dammoo siin jedha asumaanillee isii bichaatti Dr. Mariam isii bichaatti Mariamii fi Asulleen dhaggeeffadha waan dubbachuu qabda warra yoo isin ka dhagaan taate yoo jala ka jiraatan taate warra isii jala deemee kalaas isii kana hin fadhanii hin barbaadanii malee isii jala kan dhufu yookaan malee isii jala kan dhufne yoo dhufan ammoo kalaas namni tokko namni haadhaaf ilmoon wal lolti bar arrabaaf ilkeenu wal ciniinti kuni wooma jiru namni ajandaa kana yaani ajanduma kana haaromsu bu'aa maal qaba maali Dr. Asu barreeffama barreessan kana fuula rabbituutti kuma amma dubbatte kana waan siin jechuu barbaadu ijoolleen teennas tokkoffaa rakkoo cimaa qabdi wallaahi wabillahi mee dhaqiiti gizee isin laayivii seentu koomantii isaan jalatti barreessan laalime mee laal ijoollee matteen numarra teen tokkoffaa ka ofiitiin lolata namni kennayyuu rakkoo qaba nam uffata darbitee fi daabar Mariam koomenti sana doorkite koomenti fa tajala dhaqeen beeku lubbuun mee jedhama dhaqilaale koomenti wallaahi uffata firachattee teennas dhageeffadhu teennas hagarra namni ma walii godhaniif kalaas dhumate tare kalaas isin sa wallaalteme nam tokko wallaali tokko beeku qabdu jalatti dhaqanii arrabni isaan arrabsan duuda nama kuta ijoolleen teenata arsii adabadha ta'a nama jalatti kalaas gootaniif rabbi maal jedha harka mirgaati yoo kennitan bitaan akkana agarree jedha eega gootaniif asin gettan kalaas dhumate isin wallaalteme bilille gootaniif ka jettu maa alama Dr. Mariam waan ani jedhe qaba kalaas dubbatame dhume isin wallaalte gatte hunda biraa tarteemi
tarteemi bira namni namni Dr. Mariam na dhaggeeffadhu isinuu beeku naangoone jetteemi naangoone isinumaan beeku jette kalaas deemte isin galata keessan takkalleen galaffanne dhiifama isinitti illee balleessee jette dhiifama isin gaafanne deemte jirtu kalaas nama deema tokkotti dhiisudha akkanas intala haadha nyaata akkanas goone waan jette ijoolleen teenya jala deemte arrabsitu kalaas dhiisan isin dhiisan Bilillee beekala carraa nuu kenni kaadoo kumte. indee gizee tokko beekuu qabdan ka namni bakka kalaas isin eega wallaalti nu beekuu qabna koomantii dhadhaixanii jalatti hin barreessina ijoolleen teenya arrabsitu. Tokkoffaa ijoolleen namni kumantiin nama maraacha dhugaadha. Abbaa fedhe maraacha kumantiin sammuu namaa xiiqu godha. Ijoolleen teennaa amma ijoolleen dhiiraa arrabsitu hin gadhiisan ijoollee dubartii. Shamara nama arrabsitu. Egalee ijoolleen shamara itti dhiisa. Itti qinaani. Isiillee haguma rabbi namaa kenne beekta. Nama galatoomi namaan jedhu nama galata namaan beekne illee rabbuma godha. Yookaan isiillee gaafa irraa bariitu jira biraa hafa. Follow keessa irraa kaafadha. Parsantii caalaan jettiin kun follow ijoollee arsii ofirraa qabdu. Dhibbaan dhibbatti follow keessa irraa kaafadha. Biraa deema. Isin hordofina waan jedhinaani. eeywa Jireenya fi haadhoti kalaas nu dhiisaa wallaalaa. yaani laala maka kuna commenti sinarra barreessan kuni isi tana yoo golgolama dhiifama waliin gaafanne ati arra akka safaataatti yoo barreessitellee rabbi bira immoo dhugaadhaan sii ta'e silaa. Dhiifama isii namni irraa barbaadellee hin jiru sii galee dhiifama gaafattus gaafachuu baattus kun Mariyyee marii qoodina. Ila lubbuula. Amma walumaa galatti miidhagduun tun daafee biraa fidee. Ijoolleen teennata shamarranii dhiisa. Ijoolleen harargeellee ila harmalloonni gargari ol seenanii qaaqa jalqaban komantii takka arginaan arusii maarree jettan dhiisa arsii harargeen tokko addas tokko borus tokko jechuudha. Uffoota isin billoota. Kabee kurti kasi bara amma nuti tokko amma lafatti arafaatuma amma miidiyaa irratti kana namni jibbuutana lafatti ijoollee maarsiitii wajjin guyyaa guutuu nyaachaa waltii sin jechi jira. Kanaaf gamaa Maaliin deemu hundinuu ijoollee arsiiti. Harargee tokko argin deemu jiru harargee. shamarree arsiillee. Harargeen anaaf hin jirtu takka qofaa jira. Nullachuutu nu waliin beeknu nuuf yaarafaatu. Ila gamaa naanuu amma ijoolleen dhiiraa taararsiitiif taarargeellee ol dhiiftee dhiiraa miti amma arsii fi harargee shamarra harargeetiif shamara arsiiti warri warra arrabsiisu galee kumanti jala wadhatti ta'ennallee taarabbiin qiyaamaa itti qabee arrabsiiti gastii keessa ittullee harargee arrabsiiti dubbiin akkana harafaati nama aqlii qabu taatee nama sammuu bal'atu taatee yaa ana ani jibbisee jettee gabbuutee hojii ofii itti qofti jechuudha. Odoo ishiin dubartii qalxaafaa taate namni tokko tuuffaa ishee ofitti amma fakkeenya mana kee dhufan argite mabuusaa yeroo baay'ina hordofta namni wal arrabsu jira maaliif manni abbaa qaba nama mana kiyyatti arraba hoo barbaadan nama gadoo qabu ta'u muutu godha jala lachiisu manni kiyya mana arrabaatii miti mana kabajan dhufanii taphatanii deeman malee jechuudha. Harafaat mana ofii yoo banatti heeraaf seera haa gootu waa'ee dhiiraallee ka qaatti Yeroo arafaat jechuudha bakka dalagaatti gastii banattee laayif irra teessee waa'ee dalagaa soofti ijoolleen teenya taarargeetis ijoolleen suudarabiyaa jirtan. Warreen arafaati walitti dhiyaatan jechuudha. Arafaat barreeffama wallaalteetii miti. Dubbisuu wallaalteetii miti. Wallaahi hin beeki dubbisuu. Dubbisuu beeknaan bigisee nama ol galchutu abali jettee maqaa namaa waamtu. Otoo dubbisan beekne maqaa namaa san ni yaamti iyyaamtu kunis ni haa galu. Okay ol seentanii wanni isin turjumaantaniif wanni isin akkana jettaniif irraa dhaabaa. Isin odoo harkitu akka nama nagarree akka dawwisoo akka dalagaasi dalagachaa jirtiimi. Gastiisi ol seentanii ol nugalchi jettanii ol seentanii dalagaasiitillee harkaan balleessin haa dalagatu. Mabuusa mee amma harafaatoo si bira jiraatti absidi. Abbaan fedhe tokko haa qabaatu abbaan fedhe haa dhiisu laal. Uummanni ijoolleen keenya karaa argetti ni jiran ijoollee suudarabiyaa jiru. Maafuuza amma viidiyoo wayii la duratti kutanii natti erganii. Mana arafaatiin gasti arafaat keessan seenina lakkoofsa isin qabdaniimi. Keessaan haasawaati keessaan bilbilaa fi haasawa waliin taphadhaa qofla yoo barbaaddan. Garuu hojii irratti Meeshaa.